Kabajamoo fi jaallatamoo maatii chaanalii koo itti deebinee jirra. Barnoota nama qabadhee jiru waa'ee vaayitaamin B9 yookaan waa'ee vaayitaamina fooleetii jedhamudha. Faayidaan vaayitaamina kanaa maadha? Akkasumas hanqinni fooleetii yookaan hanqinni vaayitaamin B9 kun maal nurratti fiduu danda'a? Akkasumas immoo soorata keessaa kamtu vaayitaaminii kana sirriitti qaba kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan koo Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immaniiti. Chaanalii kana sabskiraayib gochuun dagatinaa. Jalqaba faayidaa isaarraa yookaan jechuunis faayidaa vaayitaaminii kun qaama keenyaaf kennu. Vaayitaamina kana nyaachuun faayidaa akkamii arganna jennee ilaalle. Vaayitaaminiin fooleet jedhamu kan uumamaan gosa nyaataa adda addaa keessatti argamu ta'ee faayidaawwan akka oomishamuu DNA seelota qaama keenya keessaa fi akkasumas immoo akka seelonni qaama keenya keessaa walirraan yookaan divaayid ta'anii baay'atan taasisuu keessatti gahee guddaa qaba. Kan fooleet jedhamu kun soorata irraa argama jechuudha. Kan fooliik asiid jedhamu immoo kan warshaatti qophaa'uun bifa qorichaatiinis qophaa'u akkasumas immoo nyaata adda addaa keessatti makamudha. Kanaaf vaayitaaminiin kun bifa lamaan jira. Kan fooleet jedhamuu fi kan fooliik asiid jedhamu. Lamaanuu tokkuma ta'ee fooleet kan jedhamu soorata keessatti argama. Fooliik asiid kan jedhamu immoo warshaatti qophaa'eeti kan inni soorata samsamamanii yookaan ashagamanii gurguraman keessatti dabalamu akkasumas bifa qorichaatiin kan inni qophaa'u. Gara faayidaa vaayitaaminii kanaatti yoo dabarre, faayidaawwan vaayitaaminiin kun yookaan fooleetiin kun qaama keenyaaf kennu hedduudha. Haa ta'u malee isaan keessaa gurguddoon kan jalqabaa seelota dhiiga diimaa oomishuu keessatti gahee guddaa qaba. It helps form our red blood cells. Red blood cells egaa seeliin dhiiga diimaa oksijiinii qaama keenya keessa naannessuuf gargaara. Kan oomishuu keessatti gahee cimaa qaba jechuudha fooleetiin. Kanaafidha namoonni fooleetii gahaa hin qabne hanqina dhiigaa yookaan hir'ina dhiigaa godhatan. Akkasumas vaayitaaminiin kun keemikaala ujummoo dhiigaa miidhuun dhibeewwan kan akka dhibee onnee, dhibee dhiibbaa dhiigaa fidan kan hoomosiisiin jedhamu qaama keessaa dhabamsiisuu keessatti gahee waan qabuuf nam tokko akka dhiibbaa dhiigaa yookaan hypertension hin godhannee fi akkasumas immoo akka namni sun dhibee fayyaa onneetiif hin saaxilamne taasisuu keessatti gahee mataasaa qaba. It balances levels of homocysteine in the blood and it keeps our heart and our blood pressure in the normal range. Akkasumas hin cufatiin afuun dhalachuu lafee dugdaa daa'immanii hir'isa. Haati ulfaa ji'a lamaan jalqabaa jechuunis yeroo ulfaa jechuudha. Ulfa ji'a lamaan jalqabaatti yoo vaayitaaminii kana sirriitti fudhatte keessumaa vaayitaamin B12 wajjin akkasumas immoo kanaan dura daa'ima duddisaa osoo hin cufatiin dhalate qabdi yoo ta'e osoo hin ulfaa'in ji'a tokko ji'a lama dursitee yoo vaayitaaminii kana sirriitti fudhatte daa'imni ishee carraanni osoo hin cufatiin dhalachuu lafee dugdaa godhachuu gadaanaadha jechuudha. Dhibee meninjoomaayilooseelii yookaan niwuraal tuub difeekt godhachuusaa gad bu'aa ta'a yoo vaayitaaminii kana sirriitti fudhatte yeroo ulfaa. Akkasumas kanaafidha haadholiin ulfaa yeroo hordoffii ulfaa piriinaatal vaayitaamin kan jedhamu yeroo ammaa haadholii ulfaaf kan kennamu kan fudhachuu qabdu. Kanaan dura haadholiin hedduun yeroo ulfaa ayireenii qofa fudhatu. Amma garuu wanti kun ayireenii qofa osoo hin ta'in ayireenis of keessatti qaba. Fooleetii, B12, kaalshiyeem wantoota adda addaa of keessatti qabatee piriinaatal vaayitaamin jedhamee yeroo ulfaa haadholii ulfaa hundaaf ni kennama jechuudha. Akkasumas vaayitaaminiin kun dandeettii arguu dhabuu yookaan dandeettii qaroo kan dulluma jala dhufu. Akkuma beekamu namoonni yeroo dulloomaa deeman dandeettiin arguu isaanii irrataa deema. Isa kana hir'isuuf gargaara jechuudha. It reduces the risk of age-related macular degeneration. Kana malees fayyummaa narvoota sammuu keenyaa eeguu keessatti gahee waan qabuuf namni tokko akka dhibee alzeemeriif hin saaxilamne taasisa. Namoonni kanneen akka haadholii ulfaa, daa'immanii fi ijoolleen kan ariitiidhaan qaamni isaanii guddataa jiru. Akkasumas namoonni dhibee garaachaa keessumaa kan siiliyaak diiz qabanii fi namoonni dhibee tiruu qaban akkasumas namoonni qorichoota kanneen akka qoricha ulfaa ittisuu fudhatan kontiraaseeptiivii adda addaa fudhatan jechuudha. Akkasumas namoonni qoricha dhibee sukkaaraa kan meetfoormiin jedhamu kan liqimfamu fudhatan qoricha meetootirikseet fudhatamu qoricha farra gaggabdoo fudhatan kanneen kun nama kam caalaa vaayitaaminii kana hedduminaan barbaadu jechuudha. Qaamni isaanii hedduminaan barbaada. Gosa nyaataa kamtu vaayitaaminii kana sirriitti qaba jennee yoo ilaalle kan vaayitaaminiin kun nyaata hedduu keessatti argama. Haa ta'u malee kanneen akka asheeta baaqelaa, ataraa, muuzii, hanqaaquu, kankillee, misira, birookoolii, avukaadoo,
burtukaana, ocholoonii warri kun hedduminaan qabu jechuudha vaayitaaminii kana. Kanaaf egaa kana nyaachuudhaan vaayitaaminii kana sirriitti argachuu dandeenya jechuudha. Mallattoon namoota hanqina yookaan hir'ina vaayitaaminii kana qabanii inni guddaan sababa hir'ina dhiigaa waan ta'eef yookaan sababa aniimiyaa godhatan waan ta'eef dadhabbii qabaachuu, qaamni isaanii addaachuu, akkasumas immoo nafa arganuu, amma arganuu, fedhii nyaataa dhabuu, amala dhabuuf kan kana fakkaatu qabachuudha. Eenyu faatu carraa hanqina yookaan hir'ina vaayitaaminii kanaa godhachuu olaanaa qaba? Namoota akkamiitu carraa hanqina vaayitaamina fooleet jedhamu kana godhachuu qaba jennee ilaalle, kan jalqabaa kanneen nyaata vaayitaamina kana of keessaa qabu hin nyaanne. Nyaata kam akka qabu kaasnee armaan olitti nyaata kanneen namni hin nyaanne carraa dhibee kanaaf saaxilamuu qaba jechuudha. Akkasumas namoota alkoolii hedduminaan dhugan, dhugaatii alkoolii hedduminaan yeroo dheeraaf dhuguun dhibee kanaaf nama saaxila. Akkasumas yeroo ulfaadha. Yeroo ulfaa qofa osoo hin ta'in daa'immanii fi ijoolleen illee dhibee kanaaf saaxilamuu qabu. Sababni isaas yeroo ulfaa fooleetiin qaama daa'ima guddataa jiru keessatti hedduminaan waan barbaachisuuf yeroo ulfaa fi akkasumas ijoollee biratti kan qaamni isaanii ariitiin guddataa jiru biratti hedduminaan barbaachisaa waan ta'eef yoo hanga vaayitaaminii kana gahaa ta'een argatiin hafan dhibee kanaaf saaxilamu jechuudha. Garbiraan qorichoota tokko qorichoota akka qaamni keenya soorata keessaa vaayitaamina kana calalee garaachi keenya marrimaan keenya fudhanne taasisan kanneen akka farra gaggabdoo dhibee kanaaf nama saaxilu. Akkasumas ijoolleen yookaan daa'imman aannan re'ee hedduminaan dhugan dhibee vaayitaamina hanqina vaayitaamina kana godhachuu qabu. Sababni isaas aannan re'ee faayidaa hedduu haa qabaatu malee fooleetii of keessaa hin qabu waan ta'eef daa'imman yeroo dheeraa aannan kana qofa dhugan hanqina fooleetii godhachuun hanqina dhiigaa godhatu jechuudha. Namni tokko mallattoo kanneenii fi akkasumas wanta dhibee kanaaf nama saaxilu qabaannaan mana yaalaa deemee sirriitti qoratamee mallattoo kana kan fide hanqina vaayitaaminii kanaa ta'uunsaa erga adda ba'ee booda maal gochuu qabaa? Tokko dawaa yookaan qoricha vaayitaamina bifa qorichaatiin qophaa'ee dhiyaatu kana fooliik asiid kan jedhamu vaayitaaminni kun bifa qorichaatiin qophaa'ee kan dhiyaate kana kan ogeessa ajajuuf sirriitti fudhachuudha. Lammaffaan nyaata vaayitaamina kana sirriitti of keessaa qaban kan muduraalee, kuduraalee akkasumas kanneen armaan olitti maqaa dhoone isaan kana sirriitti nyaachuudha. Akkasumas immoo wanta kanaaf nama saaxilu yoo qabaate dhiisuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf qorichoota tokko yookaan kana fidan yoo jiraate alkoolii kan dhugan yoo ta'e daa'imman biratti immoo aannan re'ee hedduminaan dhugu taanaan wanta kana dhiisuu qabu jechuudha. Waa'ee faayidaa fooleetii fi hanqina fooleetii ilaalchisee barnoota ni qabadhee jiru kanumadha. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'uun keessaniif hedduu galatooma. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.